Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Lixaa raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhateen humnoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ajjeesuu beeksise. Dhimma kanaaf raayyaan ittisa biyyaa deebisaa maal laatee gabaasa guutuu dhageessu. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun raayyaan ittisa biyyaa godina Wallagga Bahaatii fi Bunnoo Baddallee keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksise. Raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii jabaa Wallaggaa fi Bunnoo Baddalleetti fudhachuu ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo immoo maal deebisee gabaasa kanaas kan dhageessan ta'a. Oduu keenya isa biraatiin gaa'ilaan duratti hiriyyaa qabachuun yookiin ammoo jaalallee qabachuun guutummaatti tuma haaraa fuudhaa fi heerumaa abbootii gadaatiin dhorkamee jedhame. Abbootiin gadaa osoo gaa'ila hin raawwatin maaliif hiriyyummaa dhorkanii ibsa isaan baasan bal'inaan kan dhageessan ta'a. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Ameerikaan guutummaatti Israa'el akeekkachiifte. Itti aantuun pirezidaantii Ameerikaa Kamala Harris haala kamiyyuu keessatti Ameerikaan lammiileen Filisxeem Gaazaa keessaas ta'e West Bank keessaa akka humnaan buqqaafaman hin eeyyamtuu jedhan. Israa'el waan raawwachaa jirtu hin dhaabdu taanaan ammoo Ameerikaadhaan tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'us beeksisaniiru. Gabaasa bal'aa kan dhageessan tahaa akka mooltan daawwattoota hordoftoota Haanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya hanga xumuraatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin gaa'ilaan duratti hiriyyaa yookiin ammoo jaalallee qabachuun guutummaatti tuma haaraa fuudhaa fi heerumaa abbootii gadaatiin dhorkamee jedhame. Gaa'ila akka feete ittisuudhaaf abbootiin gadaa tumaalee haaroo kufaatii sirna fuudhaatii fi heerumaa aadaaf duudhaa Oromoo mudachaa jiru fala jedhan labsaniiti jiru. Gaa'ila akka feete guutummaatti naannichaa fi naannoo Oromiyaatti babal'achaa jiru ilaalchisuun abbootiin gadaa Shawaa Kaabaatti tumaalee haaroo baasaniiru. Abbootiin gadaa godina Shawaa Kaabaa adeemsa fuudhaa fi heerumaa bu'uura duudhaa isaa gadhiisaa jira ittiin jedhan daandii itti deebisuuf seerota haaraa daangaa fi adabbiin daangeeffame labsaniiru. Abbootiin gadaa Oromoo aadaa fi safuu Oromtichi qabu darbee admaleen akka bakka hin qabanneef seerota haaraa kanneen baasuuf dirqamuu isaaniittis ibsaniiru. Abbootiin gadaa kunneen adeemsa gaa'ilaa akka feetee babal'achaa jiru jedhame kana ilaalchisuun Oromoon aadaa fi safuu qabaa kan jedhan yoo ta'u, haalli amma jiru garuu faallaa aadaa fi safuu hawaasichaa tahaa dhufuu himuudhaan itti dabaluunis daa'imni maatii harkaa bahaa akka jiranii fi maatiin daa'imman isaaniitis baasii hin taaneef saaxilamaa jiraachuu ibsaniiru. Abbootiin gadaa godina Shawaa Kaabaa tumaaleen haarofni fuudhaa fi heerumaa ilaalchisuun labsanii jiran kun aadaa fi duudhaa ganamaa naannichaa ture ifatti deebisuuf kan dandeessisu ta'uu kaasaniiru. Seeronni haarofni abbootii gadaa godinichaatiin labsaman kunneen ammoo maallaqni maatii dubartootaatiif kennamu birrii 4,000 akka hin dabarre, uwwisni maatii misirroo abbaa fi akaakayyuudhaaf bullukkoo haadhaaf ammoo qamisii qofa akka ta'u labsuu isaanii ibsaniiru. Akkaataa seera haaraa labsame kanaan uffanni mucaan fuudhu intalaaf bituus lakkoo isaan adda bahee taa'ee kan jiru yommuu ta'u, bifuma wal fakkaatuun ammoo maatiin intalaa heerumsiisuus meeshaalee intalaa heerumtuuf bituu qabanis adda baafamuun tarreeffame akka jiru ibsaniiru. Bu'uura tuma haaraa fuudhaa fi heerumaa labsamee jiru kanaan hiriyyaan dubaraa godhachuun guutummaatti kan dhorkame yoo ta'u, misirrichi ammoo waa'ila lama qofa akka godhatuu danda'utu labsame. Abbootiin gadaa seeronni haarofni ba'an kunneen guyyaa labsamerraa hojiirra kan oolu ta'uu himuun qaamni tuma abbootii gadaa akkana darbuun seerichi cabsee argame adabbii qarshii 10,000 hanga 50,000 akka isa eeggatus seera ba'e kanarratti eerameera. Kanaan dura abbootiin gadaa godina Arsii Lixaa aanaa Kofaleetti kanneen butii raawwatanii fi gochoota dubartootaa fi daa'imman miidhan jedhaman 24 irratti tumaawwan seeraa haaraa tumatanii turuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Akkaataa seera abbootii gadaa godina Arsii Lixaatiin ammoo fuudhaa fi heeruma umrii malee namni raawwate argame loon 7 kan adabamu ta'uun murtaa'uun isaas kan yaadatamudha. Bu'uura tuma abbootii gadaa godina Arsii Lixaatiin namni butii yeroo malee raawwate ammoo loon 7 ni adabama. Haaluma kanaan namni abbaa yookiin ammoo haadha dha'ee ajjeese gumaa haadhaa loon 50 kan abbaa loon 100 baasaa jechuunis labsamee ture.
Arsii lixaatti akkaataa seera fuudhaa fi heerumaa haaraa tumaatanii turaniin namni dirqisiisuun gudeeddii raawwates loon torban akka adabamuu fi kan daa'imman irraa miidhaa qaamaaf qalbii geessise ammoo loon lamaan akka adabamuuf tumaan haaraa beellabsamee turuun isaa kan yaadatamudha. Oduu keenya isaatti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Qarcaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Konyaa Gujii Lixaa humni furgaatuun Gujii Lixaa kaleessa jechuun muddee 1/2023 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11 fi walakkaa aanaa Qarcaatti ganda xuuxaa iddoo addaa Corroqqoo jedhamutti tarkaanfii fudhateen raayyaa ittisa biyyaa hedduu du'aaf madoon adabuu beeksiseera. Tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate kanaan ammoo meeshaalee hedduu hiikkachuus waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Meeshaawwan kunneen keessaa ammoo qawwee AKM 2, hidhannoo 2, gumbii 8, uffataalee garaagaraatii fi galmeelee irraa hiikuun gadii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa erga mariin araaraa mootummaa Itiyoophiyaatii fi waboo gidduutti gaggeeffame milkii malee xumurame as lola Oromiyaa kutaalee garagaraa keessatti gaggeessaa jiru. Haa ta'u malee ammoo raayyaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin ibsa baaseen godina Wallagga Bahaa akkasumas ammoo godina Bunnoo Beddallee bakkoota garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa jiraachuu beeksiseera. Qindoominaa fi tumsa gareewwan keenyaatiin raayyaan ittisa biyyaa waraana shanee jechuun kan waaman waraana bilisummaa Oromoo hedduu haleelleerraa jechuun miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin qoode raayyaan ittisa biyyaas. Torban kana ammoo irra deddeebiin godina Bunnoo Beddallee keessatti tarkaanfii fudhanneen garee shororkeessitoota balleessaa jirra kan jedhe raayyaan ittisa biyyaa ammaas ammoo garee kana dhabamsiisuun itti fufaa jechuun miidiyaa hawaasummaa isaa gubbatti qoodeera. Raayyaa ittisa biyyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti jechuun haala danda'amuun waraana gaggeessaa jiru. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin erga waraanni Israa'el fi Hamaas gidduutti jalqabee lammiileen Filisxeem walii galan 15,000 ol ajjeefamuun ibsame. Kanneen 40,000 ol ta'an ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa Hamaas ibsa har'a laateen himeera. Kanneen keessaa ammoo parsantii 70 kan ta'an dubartootaatii fi daa'immanii jechuun ibse. Gama biraatiin ministeerri fayyaa Hamaasiin durfamu ergaa guyyaa Jimmaataa as haleellaa Israa'el deebitee jalqabdeen Gaazaa keessatti namoonni 193 ajjeefamuu beeksiseera. Akkasumas ammoo erga dhukaasni kun dhaabuun guyyaa torbaan adda citee booda namoonni 652 madaa'uu isaanii himeera. Akka ministeerichi himanitti ammoo lubbuun lammiilee darbaa jiranii ammas itti fufaniiti jiru. Israa'el ammoo namoota mariif Qaataar ergitee turte gara biyyaatti deebisuunis har'a ibsameera. Ibsa waajjirri ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun baaseen hoogganaan Mosaad Deevid Baarnii garee isaa Dohaa jiran akka ba'an ajajeera jedhameera. Kunis ammoo Israa'el bifa qindaa'ateen haleellaa isa bira banuudhaaf akka jirtuu fi erga gaafa Jimmataatti haleellaas jalqabdeetti. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan lammiilee Filisxeem humnaan akka bakka jiranii buqqaan guutummaatti eeyyamtuu jedhan. Pirezidaantii itti aantuun Ameerikaa Kamala Harris ammoo Ameerikaan deddeebiin Israa'el akeekkachiisaa jiraachuu simaniiru. Itti aantuun pirezidaantii Ameerikaa Kamala Harris haala kamiyyuu keessatti Ameerikaan lammiilee Filisxeem Gaazaa keessaas ta'e West Bank keessaa akka humnaan buqqaafaman tole hin jettuu jedhan. Gaazaa marsanii qabachuus ta'e daangaa ishee irra deebiin sararuu hin eeyyamtuu jedhan. Kamalaan kana kan jedhan ammoo marii pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliin taasisan irratti yoo ta'u, lammiileen Ameerikaa Gaazaa keessaa baasuuf deeggarsa godhaniif galateeffataniiru pirezidaantii Abdul Fattah al-Sisi. Itti dabaluun akka jettetti Hamaas Gaazaa qabachuu hin danda'u akkasumas ammoo US hanga namoonni butaman hundi gadhiifamanitti deeggarsa ni taasifti jedhan. Sanirra darbee ammoo Israa'el bifa qindaa'aa ta'een humnaan uummata Filisxeem lafa isaaniirraa buqqaasuu Ameerikaan kan hin eeyyamne ta'uu beeksisaniiru. Ameerikaan akkuma kana dura ammoo akeekkachiisaa turte Israa'el ammas ni akeekkachiifti jedhan pirezidaantii itti aantuun Ameerikaa Kamala Harris. Daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoon galgala kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin hanga walitti dachaanutti galgalli kan nagaa isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa.